Viidiyoo kana ilaalee keessi koo baay'ee kan na cabe, keessi koos kan na gadde, uumamuu kootti baay'ee kan lapheen kootti na tuqamee fi itti na gadde. Dhugaa dubbachuudhaaf namni ammam akka nama ta'ee osoo jiru nama akkasaa kana, nama akkasaa uumamee jiru kana fuudhee bineensatti qabee laatu. Mee viidiyoo kana ilaalaa deebi'een irratti dubbadha. Bakkee baddaa keessa'ee wajjineen dhayinu mucaan akkas gatamee achii bu'aa mixeen itti dhalatee kan jiru. Asumaan rifadhee tanas dhaala fiigooti. Booddee akkuma fuudhee na dhoon ta'uufis wallaalee waan hin jedhus dhabee kurrifadhee warri naannoo sana jiran dhufanii aannan xuuxxoo aannan sa'a bitanii natti kennanii xuuxxoo wajjin natti kennan mucaa hoggaa lamaa qaba lafa baammanaa kiyyaa hoggaa 5 dhabee jira itti farmurtaa'ee ijoollee 3 qaba ijoollee 3 sanayyuu waan naannoon naa kenne waan namni naa kenne nan guddifachaa jira. Yeroon isa sana fuudhu obboleessi kiyya yaa maal taate deebisi mucaa kanan fuudhine enna lakkiinuman guddifadhe deen fudhe aqimiin qabu riskiyaan koo immoo rabbuman naa bana mucaa kana edeen harmanoosisan ture kan koo hoggaana kana harmaa faan qabu mucaan harma saabbi godhe gandillee warri jiranu erga harma hoosiftu qabaatte egaa sirka taa'u fuudhi galenani aannan saabitanii xuuxxoo namni manaa qabu natti fide. Yeroo sana mucaa kana fuudhee gale waan itti kennu qabu. Erga fuudhee erga lafaa galte amma dujaa affaffaa qabeera mucaa. Mucaa hoggaa lamaa qabda ofii keetii. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii akkuma viidiyoo irratti isin agarsiise kana viidiyoon kun taatee biyya keenya Itoophiyaa keessatti ta'e dhaltee waarrattee dhala karaa irratti kan gatte. Yaa Rabbi bara akkamii keessa jirra dhugaa dubbachuudhaaf bara akkamii keessa jirra maalidhaan jedheen gara jabinni ammana ga'u namni ijoollee bobba'an taane jedhanii daa'aniiti bara ana fakkeenya bakka kootti da'een arge akkatti daa'an akkatti dhala kana fidan ana assaanii kun ciniisuu hin qabu moo assaanii kun sim jedheetuma akkuma bubbaatotoo waan tokko dhukkubni keessa gadi baati moo maalidha. Maalinni gara jabinni akkasiin ilmi namaa kun garaa jabaateetu dhala akkasittiin dhalee karaa irratti gatu. Buleettii kana waaqayyo umurii ishee dheeressu dhugaa waaqa garaana nyaatte Rabbi. Ishiin deesse mucaa xiqqishuu waggaa 2 hin guunne qabdi karaa irratti argite. Akka sagalee ishee dhaggeeffattanii jirtu jechaadha. Bineensa jalatti gatte. Maal taanaan ilma namaa kana gatti waaqayyo immoo hin guddisan nannuu kana dhugaa hin guddisa ishii dhalabaan maaloo abaarsi maaliif nurra ture maaliifin akkatti yaaddoo garaagaraa dhiphinni garaagaraa biyya keenya keessatti ta'e jenna miti maaliif rabbiin kana nutti fide jenna miti hojiin keenya oo maali waan hin jaallanne hojjechaa oollabe jireenya keenya hin sattaran. Qaama keenya kana of dhoowwuu hin dandeenyu biyya alaa fi biyya keessatti gara kamittuu haa ta'u qaama keenya kana of dhoowwuu hin dandeenyu ta'e immoo gizee ammaa gizee teekinooloojiin bal'ate dubartiin tokko eenyumaa taana dhiira wajjin hin jiraatti yoo ta'e bakka marfee fudhattee yookaan kiniinii tokko fudhattee wajjin jiraachuu qabdi. Jiraatte immoo qalbii ishiitu itti fide immoo waaqayyo dhala kenneef dhala kenne kana ilmoo sareeti ilmoo namaati bara. Qaama ishii kana tarsaastee keessa gadi baate bara akkasittiin keessa gadi hin baane. Akkamitti akka garaa jabaatee ilmi namaa kun ilmoo ofii kan hidhee da'e kana akkamitti akka daandii irratti gatu anaaf gaaffiidha garuu dhugaa Rabbiiti. Daandii irratti kan gatochaadha. Ana nama biratti abbaa manaa koo biratti iyyuu gate keessi koo baay'ee na raafama dhala kootiif. An kunuunsa qabdu yochaadha. Kana immoo duudaa tana omaan hin beekne tana fuutee waarrattee hoggaa daandii irratti gattee saree jalatti gattu otoo tiin kun itti dhufuu baattee waaqayyo itti fiduudhaa baatee silaa saree iddoo itti dhufte otoo bineensi itti dhufe hin nyaatu. Maal waan rabbiin itti boru nu abaaru maal waan rabbiin boru itti nu gaafatu maaliif hojjenna. Dhugaan garaan koo nagadde rabbi viidiyoo kana argeen garaan koo baay'ee nagadde nan bo'e garaa kootu na bo'e. Kuni dhugaa kuni waaqumti ilmoo tana haa guddisu kana odoo barbaadanii dhugaa Rabbii mana hidhaa wayishii gashanii mana hidhaa odoo gashanii
Ani maaluman jedhe bar guyyaadhaa guyyaatti Itoophiyaa kana keessatti kan ta'aa jiru. Dubarri dhaltee alatti xap goote saree jalatti geetti. Bineensa jalatti geetti. Ilmoo namaa nyaachifti. Maaloo uumadhuma ofiimaa sodaachuu dadhabe namni isa boruu sammaa dagatee jireenya biyya lafaa kanarraa ishee addunyaa kanarraa yeroo gabaabduu akka irra jiraan. Wabbii godhannee tos jiraan natti fakkaate ilma namaa kana akkas garaa jabaate to. Ilmoo akkasittiin ofiisaati da'e fuudhee gatuun kun. Dahuudhaan dura ereguu waan akkasii yaanni dubara kanaa erga waan hamaatti qabate yookaan fedhii foonitti isaanitti dhufee wayin marfee fudhachuu wayin kiniinii fudhachuu wayin immoo waa tokko bakka of eeggannaallee godhachuudha. Erga ta'etti immoo maalan ilmoo gatan? Ilmoo maaf gatu dhugaa? Sareedhaa shinoo nama bara. Nama keessaa gadi baati bara. Ilma namaati bara. Uumamummaati uumamte bara. Uumamummaati uumamte. Rabbiin kan uume bara. Garaa jabaattee akkasittiin gattu kana itti gaafatamti. Dhugaa itti gaafatamti. Dhaloota garaa jabeeyyii, dhaloota garaa jalloo, dhaloota rabbiin hin sodaan, dhaloota baqa waanuma uumaa isaa hin sodaan, haadhaaf abbaan sodaan, kabajaan hin qabne, dhaloota akkanaa kana keessatti uumamne dhugaa Waaqayyoo. Maalidha kun? Maali kun? Ilmoo namaan bineensatti kennan. Wallaallee duudaa tana. Anumaan beenne homaan argine tana. An bineensatti kennitu. Dhugaa waanan jedhu wallaale Rabbi. Viidiyoon kun baay'ee garaana nyaate. Dubartiin tun dubartii cimtuu, dubartii jabduudha. Dubartii Rabbiin ishii sodaattu. Dubartii uumaa ishii sodaattu. Tokko obboleessi kiyya dhiisinaan jedheetti. Maaliif sababii gargaarsa hin qabneef ishiin sababii hiyyummaa qabduuf kashii sanayyuu guddifachuu waan hin dandeenyeef obboleessi koo dhiisiin fuudhinni jedheen jette. Dhugaa Waaqayyoo ijoollee ilmoo namaati bee. Ana dhugaa Rabbii adurree waan ta'ee maatiin koo kun mucaan gadi ba'ee yaaduma saree gadi baasuudha yeroo ba'u alatti argees beelii biratti gatanii fidee dhufe. Fidee dhufnaa sareen as hin jirti waan ta'eef maalan godha dheetachumarraan niititti dawwallaan madaamiyyatti dawwallaan saree wajjin hin ta'uu gadi baasitoo deebisi bootaan itti namni biraa fudhatu jetteen. Gaafan akkana ture sa'aatii boodarra gadi ba'uu ijaan bananne bar kan gatan jechaadha. Ishiin ulaal adurree dhabe. Ishiin uumaa Rabbiiti bar. Oggaan laaluu duute ishiin jechaadha. Ilmi namaa kuni dhugaa Waaqayyoo akkam garaasaa kun raafamuu didaa? Akkam garaasaa kun garaan kun akkamitti raafamuu dida ijoollee? Baay'ee tokko na gadde baay'ee tokko keessi koo na cabe'an. Baay'ee keessi koo na gadde dubartii tana dhugaa umurii ishee dheeressu dubartii kana gargaaruu qabna. Akka kamiyyuu haa ta'u dubartii kana dhugaa Rabbiiti bukkee dhaabannee otoo gargaarre. Salphoo kana ishii garuu umurii ishii hunda waan ishiirra ga'uun beektu. Umurii daa'ima kana gabaabsuudhaaf kaate ishiin illee Waaqayyo immoo karaa qaba dhugaa Rabbiiti. Bineensatti hin laanne, sareetti hin laanne karaa qaba. Mixiitti irraa ursatte dhugaa Waaqa Yesuus garaa na nyaatte Rabbi. Ijoollee maan garii jabinni akkanaa kun maalidha garaa akkasiin jabaatanii too akkasumatti bineensatti kennu maalidha mee wanti kun? Mboozee mimmaa qabachuu dadhabdeen mimmaa shilaalee keessi koo na gadde dhugaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadha.